Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Shamaar kafuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Nageenyi keenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyarraa isin beeksisuun hanga xumuraatti kan isin faana turu an sabboontuu lammiiti. Akkuma aadeeffanne jalqaba qophii keenyarraa irratti oduutu caqasama. Oduun akka raawwateen ammoo ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatametu isiniif dubbifama. Gara xumura qophii keenyarraa irratti ammoo marii bu'uuressitoota adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Dr. Fidoo Eebbaa fi Jaal Xaahaa Abdii waliin goone kutaa jalqabaa gama keessaniin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma oduutan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa fi kibba Oromiyaa godina Gujii waxabajji 23 fi 24 bara 2018 Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashama harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Nageenyi keenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya irraa isin beeksisuun hanga xumuraatti kan isin faana turu an sabboontuu lammiiti. Akkuma aadeeffanne jalqaba qophii keenyaa irratti oduutu caqasama. Oduun akka raawwateen ammoo ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatametu isiniif dubbifama. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo marii bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Dr. Fidoo Eebbaa fi Jaal Xaahaa Abdii waliin goone kutaa jalqabaa gama keessaniin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma oduutan isin ceesisa. irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. oduu har'aa waliin anayyaantuu bulchaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa fi kibba Oromiyaa godina Gujii waxabajji 23-24 bara 2018 tarkaanfii waraana diinaa irratti fudhateen 37 ol ajjeesuun konkolaattota 5 daaresse. Abdii fi gaachana uummata Oromoo kata'e waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiyaa waxabajji 24 bara 2018 lixa Wallaggaa karaa Ona Beegii irraan Toongoo keessatti humna diinaa haleeluun injifannoo boonsaa galmeesse. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa waraana wayyaanee humna ittisa biyyaa jedhamu kan EPRDF'n durfamu konkolaataa CRF 4 Asoosaa irraa ka'ee uummata gooluuf gara Beegii deemaa ture. Waxabajji 24 bara 2018 halkan lixa Wallaggaa Ona Beegii ganda Shaltaa jedhamu keessatti tarkaanfii haxxee irratti fudhatuun daaressee jira. Tarkaanfii kanaan battalatti CRF'n tokko wayita daaroftu kanneen hafan sadeen ammoo osoo Beegii irraa ol deebi'aa jiranii halkan akka lakkoofsa biyyattiitti sa'a 7 walakkaatti onuma kana naannoo Tulluu Dhoqonuutti daaressan. Walumaa galatti waraana wayyaanee uummata nagaa hiraarsaa jiran konkolaataa CRF 4 irra turan waliin guutummaatti daaressee jira. Waraanni wayyaanee ilmaan Oromoo nagaa magaalaa Toongoo irratti dhukaasuun lubbuu lammiilee 6 baasuun hedduu akka madeesse gabaasuun keenya ni yaadatama. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kunis gumaa ilmaan Oromoo sanii baasuuf akka ta'e maddeen sagalee bilisummaa Oromoo ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiyaa waxabajji 23 bara 2018 onaan filloo ganda Umbushoo Xiibaa jedhamutti waraana wayyaanee EPRDF sakattaa waraana bilisummaa Oromoof konkolaataa lamaan sosso'aa ture irratti tarkaanfii fudhateen 22 ajjeesee garii ammoo madeessee jira. Konkolaataan lamaan haleelamte hojiin ala kan taate hoggaa ta'u ajajaan poolisii konkolaataa haleelame keessa ture Adimaasuu jedhamu duunis ibsameera. Oduu tarkaanfii biraan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii ba'aa keessa sossoo'u waraana goolessituu wayyaanee uummata iraarsan irratti tarkaanfii laalessaa fudhatuun injifannoo galmeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii ba'aa waxabajji 24 bara 2018 waaree booda iddoo mata goy jedhamutti waraana wayyaanee EPRDF sakattaa waraana bilisummaa Oromoof oraalii tokkoon sosso'aa ture irratti tarkaanfii haxxee fudhachuun loltoota wayyaanee 15 ol ajjeesee konkolaataa isaan ittiin deemaa turan daaressee jira. Haleellaan boombii waxabajji 23 bara 2018 sanbata dabre Finfinnee bakka uummanni walgeettii taa'etti gochaan uummata nagaa irratti raawwatame gochaa farrummaa fi shororkeessummaa dantaa siyaasaa rakasaaf raawwatame waan ta'eef fudhatama akka hin qabne addi bilisummaa Oromoo ibse. Addi bilisummaa Oromoo gochaa kana balaaleffachaa namoota shira kanaan lubbuun dabre akkasumas miidhaa qaamaa irra ga'eef gadda itti dhaga'ame ibsaa maatii isaaniif jajjabina hawwee jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa jiraatan haala yeroo irratti walitti dhufanii mari'atan. Biyya ollaa Oromiyaa Keeniyaa keessatti kan argaman miseensonni adda bilisummaa Oromoo waxabajji 23 bara 2018 walitti dhufanii dhimmoota adda addaa irratti marii gochuudhaan xumura irratti ibsa ejjennoo qabxiilee 9 of jalaa qabu baafatan. Ibsa ejjennoo isaanii keessatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo humna goolessituu diina uummata Oromoo irratti roorrisaa jiru irratti itti fufiinsaan fudhataa jiru kan deeggaran ta'uu ibsuun waan barbaachisu maraan kan bira dhaabbatan ta'uu hubachiisan. Sabboontota ilmaan Oromoo Walloo hidhaa irraa gadi dhiifamaniif simannaa godhameef irratti yaaliin boombii dhoosuu adeemsifamuun barame.
Sabboontota ilmaan Oromoo Walloo baatee mana hidhaa turan keessaa muraasni kan gadhiifaman ta'uun simannaa taasifameef irratti ergamtoonni diinaa boombii dhoosuuf yaalii gochaa akka turan odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni hubachiisa. Namoonni boombii kana dhoosuuf harkatti qabatanii turan qeerroo baateetiin qabamanii harka poolisiitti kennamuunis beekameera. Haa ta'u malee namoota nagaa hidhamtoota kana simachuuf ba'an keessaas Ammee Iyyaasuu dabalatee namoonni 11 poolisootaan qabamanii mana hidhaa galuun isaanis beekamee jira. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti waxabajjii 24 bara 2018 oppiidiyoon qaamolee garaagaraa waliin waraana bilisummaa Oromootti bobba'uuf marii taasisuun ishee gabaafame. Bal'ina oduu kanaaf Jaalfatan Saayiluu. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti waxabajjii 24 bara 2018 walgayii koomishiinarii koomishiniin poolisii Oromiyaa bulchitoota godinaa dhimma nageenyaa akkasumas bulchitoota Beenishaangul Gumuz walii wajjin marii taasiseen guutummaan guutuutti oppiidiyoon sagantaa waraana bilisummaa Oromoo rukutuuf qabdu ifatti lafa kaa'uunsee beekamee jira. Waltajjii kanarratti adda durummaan bulchaan godinichaa kan ta'e Lalisaa Waaqoyyaa fi Koomaandar Taarikuu Dirribaa kanneen jedhamanuu gocha kana raawwachuudhaaf dhaadannoo warreen dhageessisaa turan keessaa kan ta'an yeroo ta'u gocha kana dhugoomsachuuf waxabajjii 25 bara 2018 onaalee godina Wallaggaa Lixaa jala jiran irraa namoota 10 waamamanii akka jiran barameera. Walgayii kanarratti lola waraana bilisummaa Oromoo irratti labsan kan namoota waamaman kana hubachiisuuf akka adeemanis beekameera. Kanaaf namoonni walgayii kanarratti hirmaachuuf affeeramtan gocha diinaa harka lafa jalaa gabrummaa uummata Oromoo irratti oofuuf qophaa'uu kanarraa akka of qusattan jecha qeerroon bakka jirtanii shira diinaa kanarratti dammaquun fashalsuuf duraa akka dhaabbattan jechuun qeerroon naannoo sanaa dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee bilisummaa Oromoo dhiyaateef Fatansaa'iluu. Oduu xumuraatiin godina Asoosaa Onoo Toongoo magaalaa Toongoo keessatti waxabajjii 24 bara 2018 waraanni goolessituu wayyaanee APRDF fi hidhattoonni bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz uummata nagaatti dhukaasa banuun lammiiwwan Oromoo 5 ol ta'an ajjeesuu fi hedduu madeessuun isaanii gabaafameera. Yeroo ammaa kanas dhiibbaa fi dararama uummata Oromoo magaalaa Toongoo fi naannoo ishee irra ga'aa jirus hammaachuu irraa namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara beegiitti baqataa akka jiran gabaafamee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan faana bu'aa. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,000 fi 420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale akkuma itti fufetti jira. Kanattaan sun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatametu isiniif dubbifama. Nu hordofaa. Warraaqsa jijjiirama bu'uuraa dorrobee gatachiisuuf duula godhamu cal'isnee hin ilaallu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 25 bara 2018. Warraaqsa bara 1974 Impaayera Itoophiyaa raasee sirna nugusummaatti xumura godheef sababoonni fi humnoonni adda addaa jiraatanis kan akka qabsoo diddaa gabrummaa saba Oromooti qooda ol aanaa qabaate hin turre. Diddaan uummanni Oromoo raayyaa daawwee fi baale keessatti hidhannoodhaan mootummaa Haayila Sillaasee dura dhaabbachuudhaan agarsiise kanaaf ragaadha. Waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi sochii afran qal'oo hundeessuu dabalatee sochiin qabsaa'onni ilmaan saba Oromoo sirna mooticha Haayila Sillaasee irratti qabsaa'uudhaan mirga saba isaanii kabachiisuuf taasisanis ragaa birooti. Finciloota sirna qubattootaa irratti qotee bulaa Oromoo Arsii, Salaalee fi bakkoota adda addaatti gaggeeffaman dhaadannoon lafti kan qotee bulaa haa ta'u jedhu ummata keessa faca'uu dabalatee qabsoo bifoota kanaan jechuunis hidhannoo fi hidhannoo malee ilmaan Oromoo gaggeessaa turanii fi wareegama qaalii qabsoo kana keessatti baafamaa turetu walirratti kuufamee warraaqsa bara 1974tiif bu'uuraa fi humna jabaa ta'e. Dargiin bu'aa warraaqsa sanaa afaan qawweetiin butatee warraaqsa jijjiirama bu'uuraa fi bilisummaa ummatootaa dorrobee ture sana gatachiise.
dargiin dhaadannoo gurra ummatoota cunqurfamoo harkisu kan akka lafti qotattootaaf haa ta'u jedhuutti dhimma bahee yeroo murtaa'eef deeggarsa ummatoota cunqurfamoo bal'inaan horachuu danda'e. Sanaan dabalata dhaadannoo Itoophiyaan haa dursitu jedhu jalatti dahachuudhaan gaafii bilisummaa fi kan mirga dimokiraasii ummatootaa ukkaamsee fedhii aangoo fi akeeka siyaasaa qaamota muraasaa galmaan ga'uudhaaf duula cimaa eegale. Akkanaanis lubbuun ilmaan biyyaa akka baala mukaatti harca'e. Tarkaanfii maqaa goolii diimaa yookaan qayi shibbir jedhuu fi lola waggoota 17 guutuu karaa kaabaa humnoota bilisummaa Eertiraa fi Tigraay wajjin karaa bahaa fi dhihaa adda bilisummaa Oromoo wajjin dargiin gaggeesseen lubbuun dhala namaa kuma dhibbootaan lakkaa'amuu fi qabeenyi biyyaa herreguuf hin salphanne barbadaa'e. Mootummaan dargii sana hunda waggaa raawwachaa turetti dhaadannoon inni dhageessee uummata of duuka hiriirsuuf itti dhimma bahaa ture kan tokkummaa Itoophiyummaa leelisuuti. Akkanaanis inni jechuunis dargiin akka humna tokkicha jaalala biyyaa qabuu fi tokkummaa fi walqixxummaa ummatootaaf dhaabbateetti humnoonni isa morman hundammoo warra biyya diiguuf deemu, warra nagaa ummataa hin jaalanne, warra mootummoota birootiin bitame yookaan qacaramee Itoophiyaa diiguuf ergame dhiphoo wanbadee fi kanneen kana fakkaatan akka ta'anitti waggaa 17 guutuu ololamaa ba'e. Bu'aa wareegamaa fi qabsoo ummatootaa afaan qawweetiin butatee warraaqsa jijjiirama dorrobee ture san gatachiisee mootummaan dargii qabsoo bilisummaa dabalatee qabsoo ummatoonni akka Eertiraa, Tigraay fi kanneen biroos gaggeessaniin bara 1991tti burkutaawee dhabama ta'e. Qabsoo mootummaa dargii kuffisuuf godhame keessattis Oromoon lubbuu qabsaa'ota ilmaan isaa hedduu dirree lolaa fi manneen hidhaa keessatti gabbaree jira. Haa ta'u malee kufaatii dargii kan bara 1991 boodas bu'aa wareegama qabsaa'ota ilmaan Oromoo fi kan saboota birootiin argame sana afaan qawweetiin butatee akeeka siyaasaa fi saamicha dinagdee murna ofiitiif kan oolfate humna TPLF EPRDF kan caalmaa humna waraanaa qabutti gargaaramee aangoo dhuunfatee fi ergamtoota isaaf lukkee ta'anii ummata keessaa dhalatanitti diinoman qofa. Waggoota 27 dabran bara aangoo EPRDF jechuudha fedhii aangoo siyaasaa fi saamicha dinagdee aangawoota TPLF fi lukkeewwan isaanii guutuuf jecha adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu fi gaafii haqaa sabni Oromoo bilisummaa ofiif kaase ukkaamsuuf lolli addaan hin cinne adda bilisummaa Oromoo fi ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa yoo nagahe. Lola kanaa fi loloota biyyoota ollaa akka Eertiraa fi Somaaliyaatti fedhii siyaasaa fi dinagdee TPLF EPRDF guutuuf gaggeeffameen ammas akkuma bara dargii lubbuun ilmaan ummatoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa kuma dhibbaan lakkaa'amu harca'e. Isa bara EPRDF kan bara dargii irraa wanti adda taasisu miidhaan ummatoota kaan irra gahu akkuma jirutti ta'ee sabni Oromoo garuu akka sabaatti addatti irratti xiyyeeffatamee ajjeechaa, hidhaa, saamicha, qe'eesaarraa buqqifamuu fi miidhaa akaakuu adda addaatiif saaxilamuu isaati. Diinummaan TPLF EPRDF kan saba Oromoo irratti addatti xiyyeeffate kun ammoo sabichis roorroo kana qolachuuf caalaatti xiyyeeffatee dhaabasaa adda bilisummaa Oromoo faana hiriiruudhaan bilisummaa isaaf akka qabsaa'u taasise. Akka kanaan waggoota 27 dabran roorroo mootummaan TPLF EPRDF irraan ga'u mormuudhaan ummatoonni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa hedduun bifa garagaraatiin qabsaa'aa fi wareegama baasaa turuun dhugaa hin haalamne ta'ullee kan akka saba Oromootti mootummaa EPRDF irratti qabsaa'ee wareegama ulfaataa baasee hin jiru. Dhugaa kana olitti ibsamerraa wanti hubatamu hanga gaafiin haqaa ummatoonni bilisummaaf, mirga abbaa biyyummaaf, dimokiraasii fi nagaaf kaasan deebii sirrii fi quubsaa argatee rakkoon siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa kan akkaataa hundeeffama sirna mootummaa impaayera Itoophiyaa irraa maddu akka waliigalaatti furmaata waaraa hin argatinitti addattammoo hanga gaafiin bilisummaa saba Oromoo guutummaatti deebii hin argatinitti impaayera Itoophiyaa fi naannoo isiitti nagaa fi tasgabbiin bu'uu kan hin dandeenye ta'uusaati. Yeroo ammaan tanaa qabsoo ummatoonni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa akka waliigalaatti bifa garaagaraatiin gaggeessaniin keessattuu ammoo qabsoo ummanni Oromoo hoogganummaa adda bilisummaa Oromootiin gaggeessaa jiruun mootummaan TPLF EPRDF kan waggoota 27 dabran duula duguugii sanyii fi gochaa shororkeessummaa ummata Oromoo fi ummatoota biroo hedduu irratti gaggeessaa bahe irreen isaa laamsha'ee keessi isaa tortoree kufaatiidhaaf afaan bool'aarra gahee jira. Mootummaa farra ummataa ta'e kanarratti qabsaawanii sadarkaa kanaan gahuu keessatti akkuma olitti jedhame
wareegamni uummanni keenya akka waliigalaatti baasee fi miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo adda durummaadhaan baasan qooda hundaa olii qaba. Keessumaa immoo wareegamni dargaggoonni ilmaan Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo sochii fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa keessatti walitti fufiinsaan baasaa yoo nagaan qooda addaa qaba. Uummanni Oromoo akka waliigalaatti fi qeerroon bilisummaa Oromoo addatti kan isaan warraaqsa kana gaggeessaa jiran gaaffii fi dhaadannoo bilisummaa Oromoo dhawwaaqaa alaabaa mallattoo bilisummaa isaanii taate alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa Oromoo balaliisaati. Dhugaan kun osoo ifatti beekamuu fi ija mootummootaa fi hawaasa addunyaa duratti mul'achaa jiru har'as qaanii tokko malee bu'aa wareegama uummata Oromoo fi kan uummatoota cunqurfamoo biroo butachuudhaan fedhii aangoo fi akeeka siyaasaa namootaa fi humnoota murtaawaniitiif oolchuudhaan warraaqsa jijjiirama bu'uuraa dorrobe kana gatachiisuuf yaaliin godhamaa jiru guddaa ta'uu argaa jirra. Kunis kanuma bara mootummaa dargii wajjin haala wal fakkaatuun alaabaa Itoophiyaa fi dhaadannoo tokkummaa Itoophiyummaa jedhu jalatti dahatanii gaafii haqaa kan bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo fi uummatoota cunqurfamoo biroo ukkaamsuuf yaaluudhaan of mul'isaa jira. Adeemsi akkanaa kan dhaadannoo fi maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin gaafii mirgaa fi bilisummaa uummatootaa ukkaamsuuf yaalu kun hatattamaan yoo hin sirranne diigaminsaa fi badiin inni naannoo kanatti hordofsiisuuf deemu ulfaataa ta'a. Yeroo ammaatti kan barbaachisu maddi rakkoo maal akka ta'ee fi furmaata waaraa argamsiisuuf wanneen godhamuu qaban maal fa'aa akka ta'an akkasumas qaamonni adeemsa gara furmaata waaraatti taasifamu kana keessatti hirmaachifamuu qaban eenyufaa akka ta'an sirriitti addaan baasanii tarkaanfilee gara furmaata waaraa saniitti geessan hojiidhaan lafarratti fudhachuu eegaluudha. Waan ta'eef haalli siyaasaa Impaayera Itoophiyaa kan wareegamni qaaliin itti baafamee yeroo ammaa jijjiirama bu'uuraa dorrobee jiru kun humnoota akeeka siyaasaa fi saamicha dinagdee kan mataa isaanii galmaan gaachuudhaaf jecha gatachiisuu barbaadaniin akka hin gatanne taasisuudhaan haala jijjiiramni bu'uuraa fi furmaanni waaraan itti argamu mijeessuuf ummatoonni, jarmeeyonni, mootummoonni fi qaamonni dhimma kana keessatti qooda qaban hundi hafuura itti gaafatamummaa ol'aanaadhaan gaafatama isaanii akka bahatan adda bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa. Miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo waliigalatti waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo haala adda ta'een akkasumas uummanni bal'aan Oromoo kan dabre hundarraa barachuudhaan qabsoo fi warraaqsa bilisummaa kan dhiigaa fi lafee keenyaan utubnee sadarkaa kanaan geenye gatachiisuudhaaf kanneen foolatan itti dammaqee shira isaanii hongissuudhaan bilisummaa keenya mirkaneessuuf kan yeroo kamuu caalaatti jabaannee akka sochoonu adda bilisummaa Oromoo irra deebi'ee hubachiisa. Gadaan gadaa xumura gabrummaati injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 25 bara 2018. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin sa'a kanaa akkuma itti fufetti jira. Amma tokko lama jennee qophii keenya isa maayirra geenyee jirra. Innis marii bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Dr. Fidoo Eebbaa fi Jaal Xaahaa Abdii waliin gaggeeffame kutaa tokkoffaa isaa ta'a. Kunooti nu faana bu'aa. Tole bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa Jaallan Xaahaa Abdii fi Dr. Fidoo Eebbaa afeerraa keenya kabajanii gaaffiif deebii kanaaf asitti nu argamuu keessaniif maqaa televezyiina Gaaddisa Dhugaatiif sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa isiniin jenna. Isinis waan nu afeertaniif galatoomaan isiniin jenna. Isinis galatoomaa. Isin lamaanuu bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa mee jalqaba irratti adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuudhaaf wanti sababa ta'e maali? Isin lamaan kun immoo gara sochii adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu kanatti
haala kamiin seenuu dandeessan gaaffii jedhu irratti ibsa gaggabaabaa nuu kennitanii. Gaaffii jabduudha tuni waan himanii fixanii miti. Taduraa eega uummanni keenya cabee weeraramee alagaa jalatti buluu jalqaberraa qabee miidhaa guddootu irra gahaa ture. Lafasaa qabeenya isaa saamamee bulchitoota aanga'ootaaf kennamee biyya isaa irratti dararamee jiraachaa ture. Gibira narraa fuudhanillee gunaa kafalu gubboo mataa kennuudhaan yeroo ture jira. Karaa aadaa akkasuma eenyummaan isaa badee akka haqamu irratti hojjetamaa ture. Egaa miidhaa hagana hin jenne fayyaan isaan tikfamu, barnoonni afaan Oromootiin hin kennamu, namni barnoota barbaadu aadaa biraa baree afaan biraa bareeti ka barnoota argachuu danda'u. Miidhaa hagana hin jenneetu uummata irra gahaa ture. Inni kun bakka bakkatti uummata lolchiisuudhaan namoonni mata mataanis akka warri gaafas biyya bulchu jedhutti shiftummaan ofirraa faccisu warra lafarraa fudhate warra miidhaa adda addaa irraan ga'u ofirraa faccisuu fi mata mataanis takka takka waliis jaaranii kaka'utu ture. Fakkeenya yoo kennine naannoo Amboo akka xaaliyaaniin baheen namni naannoo sanitti falmaa ofirraa faccisuu tanatti qooda kennaa ture akka nama qorichoo jedhanii naannoo adda addaa waanuma akkasiitu ture. Egaa karaan biraa waan hin jirreef namni keenya ka dammaqiinsa qabu ka onnate ka'ee ofirraa ittisu bulchitoota gaafasii. Kanaatu ture karaan biraa kafalmaniin hin jiru, sirni dimookiraasii hin jiru, seerri hojiirran oolu, mirgi dhala namaa tikfamaa hin jiru. Kuni dhawaata deemee tuutaanis akka uummanni keenya ofirraa falmu akka falmaa akka Baalee fa'aa keessatti deemaa turte jalqaba 60mootaa gara dawwee kana namoonni kaasan ammeefaa jedhan fincila kaasanii ofirraa faccisuutu argame. Kanuma wajji yeroo san amma yeroo ol guddachaa jirru haasawa kana dhagaa waan namni miidhaa irra geessisu namni ni haasawa dhaloota irraa dhalootatti waan dabraa dhufe kana dammaqiinsa argachuun tokko kana. Gaafa mana barnootaa Shaggar dhufnu fakkeenyaaf ani bara 1965tti lafti qotee bulaa haa taatu jechaan hiriira keessatti qooda fudhadhee sochii Oromoonni godhan akkamitti mirga keenya deeffanna eenyummaa keenya deeffanna jedhanii godhan bakka jirru hundatti marii godhamu keessatti qooda fudhachuu magaalaa fi baadiyyaattis namni wal jaaru gariin namaa immoo biyya ormaattis bahee gargaarsa barbaaddatee karaa hidhannootiin falmuu kana hundaatu deemaa ture. Kanneen dhageenya mata mataanis hiriyootaanis wal qabannee marii tanatti qooda fudhachuu. Karaa kanaan egaa tokko lama jecha akka gaafa addi bilisummaa Oromoo bu'uureeffamuun nu gahee gabaabdutti kanan jechuu danda'amu. Fayyataa Dr. Fidoon waan irratti dabaltan. Hundeen isaa rakkina cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa turedha. Irra gahaa jirudha. Sirni isaa koloniidha. Yeroo sanatti Oromoo qofa miti Afrikaa keessaa biyyootii uummatoota hedduutu kolonii jala turanii qabsoo jalqaban isaan kun. Sanarraallee innillee dhiibbaa nurratti qaba jechuudha. Fakkeenyaaf mana barnootaa gara naannoo Ameerikaa ture yeroo amma tokkoo fi yeroo sana namoota Afrikaarraa dhufan bartoota of ijaarree bartoota Afrikaa tokkummaa bartoota Afrikaa inni achi keessatti kaasaa turre. Fakkeenyaaf kan Afrikaa South Afrikaa kibbaa Zimbabwe Ghana isaan kanarraa waan baay'ee baradheena ofii kiyyaa. So yeroo biyyatti deebi'uu waan kanan arga waan jarri kun dubbatanii oltu miidhaa sanaa oliitu uummata keenya irra gahaa
ture. Inni kuni barmootas nu kakaasu irratti illee qooda qaba. Qabsoon bilisummaa naannoo Afrikaa kana keessatti deemaa ture. Sanatti dabalee kan namoota akka keenyaa kana yeroo sanatti sochiin naannoo Oromoo ture kan Maccaaf Tuulamaati. Inni tokko hundeen adda bilisummaa Oromoo iyyuu dargaggoota Maccaaf Tuulama keessa turan. Isaan kanatu harka caalaan miseensota jalqaba adda bilisummaa Oromoo isaan kana keessa jechuudha. Isa kana hundumti keenya iyyuu hin hubannu. Yeroo makanatti sochiin bartootaallee yuunivarsiitii keessatti yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti deemuu jalqabe. Inni kunis ijoolleema warra qotee bulaa rakkina akkasii keessa turan isaan kanatu mootummaan kun kufuu qaba fiudaala waan akkasii jedhanii raatanii ka'anii falmuu jalqaban. So kan dhaataan dhufeetu sadarkaa gariin keenya adda bilisummaa Oromoo bu'uureessuutti nu geesse. Isa kanatu nu baasee ijaaramne qawween falmanne karaa politikaasoo ta'e falmanne nu wayya jechuudha. Akka kanatti sadarkaa kanatti geenye jechuudha. Fayyataa amma erga sana erga yeroo jalqaba adda bilisummaa Oromoo bu'uureessuuf socho'aa turtan irraa yoo kaan ilaalle waggaa 45 dabreera. Erga sana asisin adda bilisummaa Oromoo irraa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa addaan hin baane. Yeroo dargaggummaa keessatti waan kanatti seentan qabsoon kun hagana dheerata jireenyi keenya kana boodas jireenyuma qabsootaa jettanii yaaddanii beektu jaltaa irraa eegalte. Biyyoota akka Oromiyaa koloneeffame garii keessatti qabsoon bilisummaa yeroo murtaa'e keessatti iddoo geessee bilisummaa isaanii argachuun beekama. Ka keenya cunqursaan ollaa keenyarraa ka dhufee ka gogaa wal fakkaannu gargaarsa biyya ormaallee argachuun akka rakkisaa ta'e beekna. Qabsoon teenya akka cimtuu taate hadhooftuu akka taate ni hubanna. Odoo uummanni keenya dammaqiinsaa fi murannoo gama boodaa kan agarsiise qabaate yeroo gabaabatti kaayyoon teenya bakka gahuu dandeessi turte garuu yeroo fudhate yeroo akka fudhatus inuma beekna turre gaafa san. Murtiin teenya dammaqiinsa uummata keenya mirga isaatii falmachuu irratti qooda keenya kennuudha kakaasuudha waliin hiriirree qabsoo fuulduratti harkaanfachiisuudha yoo dandeenye yoo achiin nu ga'e hin argina injifannoo yookaan ammoo itti gumaachaatuma lubbuun teenya hamma jirtu turra jenneeti hedduun keenya ani akkasitti yaade hiriyoonni keenya baay'een kan duraa kufanis ka wajjin adda bilisummaa Oromoo bu'uureessuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo falmaa hidhannoo haara'umsuu irratti warri qooda kennan kan biraa kufan baay'eetu jira bakka isaanii taanee ni gammanna akka qabsoon dheerattu akka bu'aa bahii guddoo qabdu akka gatii guddoo gaafattu inuma beekna turre jechuun danda'a. Fayyataa doktoriin waan itti dabaltan. Waan akka nam tokkootti namni jireenya biyya walaba ta'e keessatti jiraatu keessattuu kana ilaalte ulfaataadha. Ijoollee xixinnoo maatii manatti dhiiftee gattee waan itti baratte reefuu wanni gochuu ittiin hojjechuu jalqabnu kan hundumaa maqaa kan hundumaa dhiibnee kana seenne gara hojiin kun ulfaata akka ta'e beekna. Ergitti seennee immoo yoomichi geenya lafa dhumaa sana geenyaaf hojjechuu malee yoom dhumee nuyi lafa sanatti deebinaa lafa nagaatti deebinee wanni goona yaannee hin beeknu gara yaannu baay'een keenya isuma bilisummaa ummatichaa waa'ee ummatichaa malee waa'ee ofii yaaduu nafi. Inni kunis akkuma amma jaallataan jedhe namoota jaallan qabsoo kan wajjiniin jalqabne wareegaman isaaniin awwaallee manatti galuu fedhii keenya hojjechuun waan hin mallee akka namaattu
kanarraati waan ofii keenya yaaduun hafe. Galatooma Dr. Fidoo fi Yaalxahaa Abdii amma bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromoo irraa kaastanii sadarkaa qabsoon kun har'a ga'ee fi waan keessa dabartan hoggaa wal bira qabdanii ilaaltan. Dhaabni isin gaafa sana bu'uuressatan adda bilisummaa Oromoo qabsoon isaan hoogganamee hanga har'aatti gaggeeffamaa jiru gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummanni Oromoo kaasee qabsaa jiru kanaaf hagamta akka bu'aa buuseera jettanii yaaddu. Hagamta akkas garagalii keenyaatti dhiyaannee jirra jettanii yaaddu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mariin bu'uuressitoota adda bilisummaa Oromoo waliin gaggeessine kanumaan hin raawwanne kutaa lammaffaa isaa qophii keenya ittaanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'u gamanumaan isin beeksifna. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo hundaaf akkasumas kanneen karaa toora intarneetaa nu hordofuu barbaadan hundaaf fuula feesbuukii keenya sagalee bilisummaa Oromoo jedhuun barbaaddanii nu hordofuu fi yaada qophii keenya irratti qabdan nuun gahuu dandeessu. Akkasumas karaa teessoo keenyaa iimeeliidhaan ammoo sabao.radio88@gmail.com jechuun yaada keessan nuun gahuu dandeessu. Egaan walumaa galatti dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanumaan goolabamee jira. Kanneen jalqabaa hanga xumuraa nu faana buutanii nu hordoftan maraaf galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna. Qophii ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa injifannoo uummata Oromoof. ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና
በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። ለዕለቱ ያሉንን ዝግጅቶች የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ፕሮግራማችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን። ዜናውን ተከትሎ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ኢምፓየር የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። በመጨረሻም ከወጣት ታዲዮስ አብዲሳና ከጋዜጠኛ ኢዮብ ባይሳ ጋር ያደረግነው ቃለ መጠይቅ የመጨረሻው ክፍል ይስተናገዳል። ሁሉንም ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ። የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋር ኢብሳ ጋዲሳ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምዕራብና በደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች በወያኔ ኃይሎች ላይ በወሰዳቸው እርምጃዎች ከ37 በላይ የጠላት ኃይሎችን በመግደል በርካታ የጠላት ተሽከርካሪዎችን አወደመ። የኦሮሞ ሕዝብ ጋሻና መከታ የሆነው የምዕራብ ዞን ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሰኔ 24 ቀን 2018 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ዞን ቤጌ አካባቢ ቶንጎ ወረዳ ውስጥ በጠላት ኃይል ላይ ከባድ ጥቃት ሰንዝሯል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወረዳ ቶንጎ የገባ ሳለ ቱሉ ዶቆኑ በተባለ አካባቢ ከአሶሳ በተንቀሳቀሰው ከወያኔ ኢህአዴግ ሰራዊት ጋር ጦርነት አካሂዶ በጠላት ኃይል ላይ ከባድ ጉዳት አድርሷል። እነዚህ የወያኔ ወታደሮች በአራት ስሪኤፍ የተባሉ መኪናዎች ተጭኖ ለኡኩይ ዓላማ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሲሆን ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሁለቱም ቦታዎች ባደረሳቸው የደፈጣ ጥቃት አራቱንም የጠላት መኪናዎችን ከጥቅም ውጭ አድርጓል። በዚሁ መሰረት 3 ስሪኤፍ የተባሉ የጠላት መኪናዎች በዚሁ ቱሉ ዶቆኑ በተባለ ቦታ እንዲሁም የተቀረው አንድ ስሪኤፍ መኪና ምዕራብ ወለጋ ዞን ቤጊ ወረዳ ሸልታ በተባለ አካባቢ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የደፈጣ እርምጃ እንዲወድሙ መደረጋቸው የደረሰን ወታደራዊ ዜና ይፋ አድርጓል። በቶንጎ ከተማ ውስጥ የወያኔ ኢህአዴግ ኦፒዲዮ ስርዓት ጦር ሰራዊትና የሥርዓቱ ሚሊሻዎች በአካባቢው በሚገኙ ሰላማዊ ህዝብ ላይ የተኩስ እሩምታ በመክፈት 5 ሰላማዊ ዜጎችን መግደላቸውን